Shamaar kafuun daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen biyya keessa fi biyya alaa ta'anii nu hordoftan jechuudha. Har'a waan malee miti kaasitti argame Kush 5 show har'a maal fidee dhufe jechuudha dandeessaa yookiin tulluun jechuudha. Keessummaa tokko isinii qabatee dhufe kanaafuu erga keessummaan keenya maqaa isaa of barsiiseen booda karaa yaada keenyatti deemnaa karaa keessummaa keenyaa isin dabarsan jira. Tole galatooma akkuma har'a Kush 5 show irratti dhiyaanan qophiilee taa'amuu qabu hundumaaniyyuu gama isaaniitiin kallattii ta'u kan waliin dhageenyi ta'a gamanumaan hordoftoota keenyaan ta'an jedhama. Tole bagana kan nuuf erga. Okay, bagana kan dhuftan jechaatiin har'a kan qophiin keenya kan nuti qabannee dhufne kan jiraannus jechuudha. Biyya Yaman magaalaa sanaa keessatti jiraanna. Har'a qophii addaa qophii isin gammachiisuu fi qophii baay'ee nama bohaarsu baay'ee barumsa irraa argattan jennee qabannee isinii dhufnee jirra. Innis jechuudha yeroo garagaraatiif boota waamichaa fi walgahii garagaraati irratti hojjeta jechuudha. Boota sanitti walgahii beeksisuu fi akkasumas jechuudha namoota bebbeekamoo wajjin wal quunnamtii qabu sammales jechuudha haala yeroo ammaa biyyi keessa jirtuu fi waa'ee seeratti irratti illee ni hojjeta. Ni xiinxalaa jechuudha. Xiinxaluu qofaa miti warreen murtii kennan wajjin kara murtiitti deemanii jechuudha. Mee kanaafuu obbo Taayir keenya guyyaa kaleessa biyya Yaman magaalaa sanaa kana keessatti waan garagaraatu ture jechuudha. Fakkeenya obbolaawwan keenya akka biyya keessatti uummanni bilginnaan kun irratti mootummaan nafxanyaa kun duuggaa sanyii irratti raawwatu irratti qarqaasirra turre walumaan turre jechuudha. Isin immoo walgahii achirratti gaggeessaa tursan saasanitti. Mee guyyaa kaleessa irratti gammachuu fi gaddi isin argitamee maaltu jira qarqaasa guyyaa kaleessa irratti Oromoon biyya baqaa kana irra jiran jechuudha. Akka nu gammachiisanis abdii qabna. Mee atas irratti Oromoodhaaf qophii guyyaa kaleessa irratti gammachuun sitti dhagahame maali? Irraa taajjabdee maaltu jira mee asirratti Oromoof osoo yaada kee ibsite? Tole galatoomaa carraa naa kennuu keessanii fi wanni guyyaa kaleessaa na gammachiise waa tokko lama sadii miti. Sababni isaa Oromoon biyya Yaman keessa magaalaa sanaatii fi naannawa isheetti argaman hundiyyuu sagalee uummata Oromoo biyya keessaa dhaggeessifatanii jiru. Akkasumas hawaasa isaanii obboleessa obboleettii abbaa haadha biyya sabaaf lammii isaanii kan dooniif gargaarsas akka gaariitti godhanii jiru na gammachiisa. Irraan dabalee ammaasis akkuma biyya keessatti qeerroon warra paartii bilchiginnaa yookaan bilxiniyuu kanarratti tankaarfii biyya keessaaf biyyoota Awuroopaaf biyyoota Eeshiyaa keessaas guyyaa kaleessaa kallattimaan labsiin akka irratti tankaarfiin fudhatamu labsamee jira. Baay'ee tokko guddaa gargaarsa san caalaaf sagalee dhaggeessifannuu caalaa kan na gammachiise tankaarfii bilchiginnaa irratti akka fudhatamu walumaa galatti mana san keessatti uummanni argaman kallattimaan murtee isaanii kaayyachuun isaanii hedduu na boonses hedduu na gammachiises. Kana jechuun bilchiginnaan biyya kana keessa yoo jiraatanis akka hin baanetti murteen isaanii murtee sobaa akka ta'etti olola isaan oofanis akka cabutti hoogganni biyya Yaman keessatti Meejar Birgeedar Jeneraal Usmaan Galatu kallattimaan tankaarfii akka irratti furan labsii atattamaa waan nutti dabarseef nuti ammoo labsicha san hojiirra ooluuf qophii keenya kallattii hundaaniyyuu xumurachuu isaattu baay'ee na gammachiise jedha. Tole waa hedduu keessa baatee jirta. Gaaffii ansi gaafachuu hedduuf osoo ansi gaafatinu deebii naaf deebisaa jirta jechuudha. Guyyaa kaleessa namoonni qarqaarsa irratti hirmaatan ijoollee biyya biraallee jiran hedduutu jira. Fakkeenyaaf akka biyya Dubaay keessa shamarran achillee mallaqa qarqaarantu jira. Sammales jechuudha biyyoota garaagaraa keessa mallaqni ergamee jechuudha. Akka qarqaaran akka mallaqni sun achi gahu taasisnee jiras jechuudha. Kanaaf achirratti jechuudha guyyaa kaleessa baay'ee na gammachiisan. Maal jechuuf miliyoona 1,300 wayii jechuudha kan nuti gumaachine. Kanaaf baqattoonni biyya kanaa osoo biyya tanooyyuu mootummaa hin qabaanne osoo dalagaa isaanii tuyyuu jechuudha dalagaan isaanii salphaa laafaa osoo ta'u jireenya isaanii tuyyuu jijjiirachuu osoo hin danda'in ummata isaanii sabni keenya dhiigaa jira osoo kiniina takkas bitneefi jechuudhaan hanga danda'a walitti dhufaniitiin mallaqa hangasii miliyoona 1 wayii guuruun sunuyyuu baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kanaaf osoo isaan hin galateeffannee biraan tarruu jechuu barbaadetta asirratti. Gaafiin kiyya hindi lammataa jechuudha.
Mee ati barumsa guyyaa kaleessaa kanarraa biyyoonni akka Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi biyyoonni gurguddatan jechuudha. Biyyoonni nuti keessa jiru xiqqoon tunuyyuu mallaqa hanga kana walitti saabsaabnee uummata keenya bira dhaabbataa jirra. Mee isaaniif fakkeenyatti dabarsituuf maaltu jira? Asirratti jechuudha wanti kun kan daganne jechuudha. Dubartoonni jechuudha gahee guddaa qaban. Dubartoota osoo hin galateeffatiin bira taruun fedhu beeki. Maaliifuu dhiirota keenyarra dubartoota teennatu jechuudha. Obbolaan waan teenna jechuudha. Haadhonni teenna isaani mallaqa guddaa kan buusanii mee asirratti biyyoota Awurooppaatii fi dubartoota teennaaf galata qabdu mee osoo naaf dabarsite. Jalqabatti qarreen Oromoo haawwan haa ta'u hundumti isaaniitiyyuu keessaa dubartoonni Oromoo hedduu maqaa uummata Oromoo bal'aatiin galatoomaa jiran. Sababni isaa biyya keessaayis biyyoota adda addaa biyyoota alaa keessatti kan argaman shoora qabsoo uummata Oromoo olaanaa kan tattaafataa jiran hojjetaa jiran kallattii dhugaatti kan jijjiiran qarree fi haawwattan keenya maqaa uummata Oromoo bal'aatiin irra deddeebi'ee galateeffachuu barbaada. Ammaasis qabsoon dubartiin keessa hin jirre galmaan geettu waan ta'eef. Irraan dabalee warroota Awurooppaa keessa jiraniif gargaarsa biyyi nuti keessa jirru biyyi rakkattuun biyya ofiisiitiif laayinii irraa buutee tana keessatti Oromoon akka rakkatetti iyyuu rakkoo sabaa santu caala jedhee waan kana itti yaadee cinqamee dhimmamee lammii isaatiif bakka bu'uuf taasisee hanga qabuun gargaaree waan sanaa hawaasa cinaa ni jirra jedhee sagalee isaa dhaggeessifachuun waan uummata Oromoo guutuu boonsu malee waan uummata Oromoo qoosu miti. Keessattuu warri Awurooppaadhaatiif kan dhaamu barbaadu inni dabalataadhaan warreen Awurooppaa gahee guddaa taphachuu danda'an. Maaliifuu biyya kwaalitii dippiloomaasiin guddatti keessa jira waan ta'eef isaan kallattii kamiiniyyuu biyya seera qabeessa keessa waan jiraniif dimokiraataa keessa waan jiraniif imbaasota ugguruu danda'an maallaqa humna guddaa ta'e tokko walitti dhufanii wal gargaaranii qeerroo biyya keessaa madooftisaniif wal'aansa akka argatan kinna takkaas haa taatu akka qeerroo sanaaf oolu qawwees akka uummanni Oromoo bitatu akka hidhatu akka leenjuu kan taasisuu qabu. Kan irratti hojjetuu qabu nuti hordoftoota isaaniiti. Hoogganni keenya biyya keessa. Isaanis garuu biyya keessatti hoogganamu. Garuu isaan hordofaa deemu. Pilaanii isaan ittiin deemaniif nuti ittiin deemnu biyya keessaa ittiin deemamu saarkilii tokko mara. Gara garatti hin jiru. Kallattii sadi hin qabnu. Wanjala kallattii sadirra haa naannofnu malee hoogganni keenya biyya keessa jira. Hoogganni biyya keessaa keessatti nutis isaaniin masakamna. Warri Awurooppaas isaaniin masakamna. Kanaafuu isaan fuula dura deemanii humna guddaan isaan bira waan jiruuf biyyoonni Eeshiyaa keessattuu dippiloomaasiin ikoonomiidhaan baay'ee cabaadha. Namoonni as keessa jiraatanis hojii akkas gaarii waan hin qabneef hanguma qabanitti hojii hin qabnu maallaqa hin qabnu saba keenya gargaaruu hin dandeenye jedhanii akka Oromoon of duubatti hin deebiin. Amma dantaa Oromoon dantaa maallaqaa dhabeetii miti. Dantaa koola warra nafxanyaa jala galeetti cabsuu dhabuudhaaf hamileen uummata Oromoodhaa cabe malee Oromoon rakkatee beela'ee dhibamee dantaa diinagdee dhabeetii miti. Tankaarfii diina irratti fudhachuu dadhabuun isaa immoo isa kana fudhachiisuudhaaf warreen Awurooppaa hidhannoo biyya keessatti qeerroo keessa jiraniif akka hidhannoo isaa yoo taasisan nutis hanga dandeenyuun hanga lubbuudhaan jirru isaan faana buuna. Isaanis eenyu faana bu'an? Warra biyyaa faana bu'u. Walumaa galatti isaan tumsa kan dachaa deddeebisanii gochuutu isinirra jiraataa jiran. Okay, ammas wanta dabalataa jechuudha. Biyya kana keessatti jechuudha warreen bilisignaa jedhan haa xiqqaatus jechuudha. Namoonni muraasni jiranii wantoota garaagaraatiin poostii yoggaa isaan godhan. Qeerroon biyya kana keessaa immoo poostii isaanii kanarratti walii galanii akka poostii isaan dhaaban hanga harkaanuu kallattii itti dhaqaniitiin isaan sanuu itti tumuu fi itti sirreessuutu akkas ga'anii turanii. Asirratti jechuudha jechoota tokko dhaga'an ture. Isaan sun namoota hanga muraasati. Nuti kun warri bilisignaa deeggaruuf jedhanii kaayyoon isaan baafatan dhoksaadhaan jechuudha. Qeerroon keenya akka irra gahee wanta isaanii san jechuun icciitii isaanii kan dhoksaa san akka qeerroon itti argatetti jechuudha. Yoo nuti uummata bilisignaa jedhamu kana deeggarre qeerroon akka carraa ta'e nuti himuu danda'a. Yoo isaan nutuman dhiiga nurra yaasan san nuti immoo karaa koominiti osoo ta'initti karaa UN deemnetiin carraa biyya sadaffaa argannaa jedhanii yaadaa jiranii. Mee yaada asirratti gaafii kanatti ta'e isaan kun biyya kanarraa carraa biyya sadaffaa argataniiti yoo adeeman taate biyya isaan dhaqan sana Oromoon hin jirtu. Mee asitti akkamitti ilaaltame? Yaadni isaanii kun abjuun bara beelaa raafuu jettii jedhe Oromoon. Asitti tumamnee dhiigni keenya nurraan faca'ee UN bira deemnee
achiin carraa biyya sadaffaadhaa argannee deemna yoo jedhan biyya isaan dhaqan sana qeerroo bobahaa hadhaawaa katankaarbiin isaa suuganeessaa keessa deebiin qabneetu achis jira garuu isaan bakka san dhaquun duratti asuma keessaa iyyuu hin baane maaliif yoo naan jette bilisiginaan as keessa jirti lakkoofsaan namoota tooppi 20 akkas nama hanga 25 30 waa kanan caaltu hanguma kanatti olola ummata bal'aa irratti huban hawaasa bal'aa irratti hayyoota oromoo xiqqeessan namicha sirna naftanyaa faashintii durii deebise kana duratti dhaadessan faarsan ni garra argaa jirra dubbisaa turre akkuma ati jette namoonni kallattiidhaan itti dhaqanii hojiin kun sirriidhaa miti dhiisaa isin hin baasu irraa deebi'a hawaasa keessattuu isin hin caalaa jedhanii jiru hin fudhanne hin dhugoomsine isaan irraan darban sunuu gahaan ta'u qeerroon akkas gaafachuun hin barbaachisu ture isaaniif kan barbaachisu isaan dhiigni yoo nurraa yaa'e carraa biyya sadaffaa arganne biyyoota akka Awurooppaa Amerikaa biyya adda addaa keessatti ofirraa deemnee carraa jireenya babal'ifannee jiraannaa jedhan yaadan paartii bilisiginnaa deeggarreetii isaan irratti tumamne carraan nuufaa ba'uu jiran dogoggora isaaniiti warreen akkana yaadan ni beekta hattuudha warruma duraan dhiiga ilmaan Oromoo hataa ture daandiin awwaalaadhaa irraa dhaabbate taarifni karaa irraa achiin Itoophiyaa irraa gama biyya Yaman kana taasisanii ni cite nama tumanii maallaqa irraa buusan ni dhaban daldalas keessatti ittiin sharafatan ni dhaban akkaataan isaan ittiin deeman sakaalla malee gama fuuldura taakkutu akka nama tankaarfachiisu sababa kanatti dantaa hiree barbaachuuf jecha jedhaniitiin faashintii durii ni beektami sirna paartii morna baardaar irraa baate labsii 4 kiiloo keessa dhaabbatanii gubbaa irraa kan nutti lallabamu kan isaanis sanaa keessa ta'anii nutti lallaban nuti ammoo labsii kaleessa irratti deddeebiin dubbachuu barbaada 4/9/2020 labsii isa xumuraattu labsameef warreen akkana carraa Awurooppaa argana jiran cabsa ukkaansa dhabamsiisa ka jedhame namoota 600 ol ka ta'u irratti guyyaa kaleessaa labsamee ture labsiin kun labsii kana hojiirra oolchuuf nuti qeerroon kan biyya keessatti hojjetu kan Awurooppaatti hojjetu kan Yaman jiru biyyoota biraa keessa jirus nuti akka saba Oromootti tokko duguggaa sanyii waliin nu labsamte takka buqqaatiin nurra jirtu takka hidhamuun hoogganoota Oromoo walii galatti namoota 9,000 olii takka nuti Oromoo guutuu irratti takka waan raawwatamteef namoonni carraa biyya alaa arganna jedhan hin jirtu akkaataatti argatanis hin beeknu garuu ni cabsinas ni tumnas ni goonas. Asirratti waantu jira gaaffii dabalataa jechuudha yoggaa icciitii isaanii ammas irra deebi'ee sitti maate yoggaa icciitii isaanii nuti qeerroon jala deemnee baasu nutiin kuni isaan kana maqaa godhanneetiin akkuma biyya keessa mootummaa yeroo ammaa biyya nyaatu jechuudha. Yoggaa waa ajjeesee jedhe shanee bosona jiraa miti ree yoggaa waa ajjeesee jedhe shaneetu harka keessaa qaba akkuma jedhan san gartee ofii isaaniitti ajjeesanii shaneetu harka keessaa qaba akkuma jedhan san gartee nutis bilginnaa kana uummata bilisiginnaa jedhamu kana deeggaruuf osoo hin taane jiran dho'isaadha yoo irra geennee icciitii isaanii fuulutti isaan kana deeggaruuf osoo hin taane garaa keenya keessaa laakiin immoo akkuma jarri isaan itti fayyadaman sanitti nullee uummata bilginnaa kanatti fayyadamnee carraa biyya biraa argachuuf barbaannaa jiran. Kuni gowwummaa isaaniiti moo mee akkamitti yaaddaati? Gowwummaa keessaa gowwummaa irraa agaraati. Namoonni akkanatti yaadan kuni dur gaafa biyyarraa dhufan qubeen ol garagaltiin beekan ni beeka. As keessa namoota as keessa jiran kan warreen akkanatti carraa isaaniitti hirkanneeti carraa biraa hawwana siin jiru kun warra dukkana keessaa dhufee asitti baratee qeerroon as keessa jiran kunis warroota mana 1990moota keessaa as warreen barate malee warreen utuu baratiin biyya kana keessa dhufee jiru qeerroon Oromoo qulqulluun warreen har'a maqaa Oromootiin dhaadhaa keessa daldalatan tun as keessa baratte maqaa yoo inni itti hirkattee barattee saniinuu digirii maasterii uffakkeessitee olola hawaasa bal'aa mootummaan hawaasa keessaa dhalate asirratti waan tokko si jechuu barbaada. Akka uummanni keenya kan as keessa jiru hubatus as keessa ta'ee miidiyaa kana kan hordofanii biyyoota adda addaa keessa kan jiran walumaa galatti uummanni Oromoo guutuun akka hubatu mootummaan kamuu hawaasa keessaa dhalata hawaasatu mootummaa dhala malee mootummaan hawaasa dhaluu hin danda'u mootummaan kun ni gufa ni bu'a ni du'a ni dhufa mootummaan garuu ni dhufa kan dhufu sun eessaa dhufa roobaa wajjin samii irraan bu'u hawaasa kana keessaa dhufa diimaas haa ta'u gurraachas haa ta'u yeroo tokko baasee jechuu barbaadu jiddumatti. Partii OPDO Horizon warra sirratti pellee waggaa 27 leellisaa ture guddisaa turetu sabboonummaan Oromoodhaa kun akkamii jedhee wal gaafata diimaan immoo gurraacha gabaabaa immoo dheeraadha jedhe sabboonummaan bifaan hin murtooftu akkasuma beekumsi bilisiginnaadha diimaadha
gabaabaadha dheeraadha magaalaa hin murtaa'u kan itti murtaa'u barnoota dimokiraataa kallattii isa walaba ta'e santu murtaa'aadha isan qaban jarri kun akkuma har'a kun asitti barate kan biyya bulchuus ta'e kan jaraaf dibbeetumus ta'e warra kaardii maallaqaan bitati uummanni Oromoo beekuu ture jiraatu. Kanaaf nuti ammaan boodatti bobaa jalatti isaan qabachuun hin jiru akkuma meejar birigeedar jeneraal Usmaan Galatuu guyyaa kaleessaa 4/9 irratti labse hattuun takka hin baatu warra bilisiginnaadha jedhas keessatti lafa dhiitu obboleessa sirraa du'aa jira obboleettiin irraa du'aa jira haadhatu irraa du'aa jira abbatu du'aa jira kanaaf isaan kun irratti oofan afaan isii cabsaa waan nuun jedhe nuti cabsuuf ammaas tokkummaa keenyaan qeerroon biyya keessaa asiif Awurooppaa nuti tokko isaan irratti hangaaf biyya fudhachuuf qophii taasisee jira doofummaa isaanii carraa biraata kan qaban. Tole galatoomi akkuma abbaan keenya abbaan qeerroo ka biyya kanaa jechuudha guyyaa kalee 4/9/2020tti gabaasa kenna nuuf dhiyeessetti jechuudha namoota 600 irratti jechuudha murtiin kun karaa hawwatame murtiin kun nuufi osoo qofan ta'initti akka addunyaa guutuutti akka dalagu erga abbaan keenya nuuf hime jechuudha nama bilkinnaa fi bilisiginnaa deeggaru nama laal waan hin taane ol baasee poostii godhu mana isaaniitti deemnee asuma yaada har'a viidiyoo kana qabannee wanni dhufneef jechuudha warreen osoo hin taane karaa gowwummaadhaan warri bilisiginnaa deeggartan daftanii karaa saba keessanii akka deebitan jecha deebitanis immoo akka uummata bal'aa fuulduratti baatanii akka dhiifama gaafattan karaa isin jechuudha karaa yuutuuba keessa feesbuuka keessaniitiin FB keessanii irratti jechuudha waan hin taane maxxansaa turtan dhiifama keessanis akka achumarratti nuuf maxxansitaniitiin achi booda jechuudha Oromoo qulqulluu taanee wajjin deemna san ta'uu baanaan itti deebitaniitiin saba keenya xureessuu fi karaa hin taane immoo waan hin taane poostii akka gootan taate jechuudha manatti jechuudha akkuma abbaan keenya guyyaa kaleessaa nuuf ibsanitti jechuudha manaa isin fuunee isin cabsinee abaan isin cabsineetiin yoo deebitan Oromoo keessanitti deebi'u dinnaan immoo afaan keessanitti cabsinee akkasumatti abiyyi dhufee akka biyya kanatti masuula isinirraa ta'u ni ilaalla yoo inni dhugaa innummaan kun abiyyitu nu bulcha abiyyi akkana nu godha nuti isa deeggarraa warri jettan akka abiyyi asitti dhufeetiin isinirraa jechuudha alaafinatti yookiin wanti isaa jechuudha isinirraa fudhatu wajjumaan laalla kanaaf abbaan keenya guyyaa kaleessaa waan nama boonsu waan waggaa dheeraa eeggataa ture nutti himan san jechuun maal beektaa gammachuu addaatu natti dhagahame guyyaa kaleessaa hanga iyyuu takka ga'ee jechuudha maaltu na taasise duraanuyyuu abbaa keenyarraa nuti ka wanti eeggataa jiru eeyyama eeggataa jiru jechuudha yeroo baay'ee wal gaarifataa ture wal bira geennee wal gaafataa ture didan kananne humna keenyaa ol taree ture maaliif abbaa keenyarraa eeyyamni agaruu dhufutti jechuudha amma erga abbaan keenya eeyyama nuu kenneetiin murtii kana irratti fudhadha afaan cabsaa obboleettii teenya du'aa jira haadha teenya du'aa jira ilma keenya du'aa jira warri biyya keessaa qaamni isaanii hir'ataa jiru sun obboleeyyiiwwan keenya dhala keenya dhiiga keenyatu nurraa jigaa jiraate inni immoo asitti nutti qoosaa jira mana ofii keessa taa'ee waan hunda tolfatee jechuudha. Nuti kaa cabsuudhaaf nuti immoo jedhame waan ta'eef nuti cabsuu qofa. Nama nuun deebi'u jira. Namaan hoogganuun akka isaa tartiibaan alambaa. Asirratti waan jechuu barbaadu akkuma abbaan qeerroo as keessatti dubbate qofa osoo hin taane iyyuu qarreenu yoo abiyyi itti gaafatamummaa isaanii qabaate abiyyi dhufee as keessatti kaloluu fi nuti godhee agarsiisaa jettee dhaadannoo qarreeti. Qeerroo qofaa miti. Duulli kun duula qeerroo, duula qarree, duula manguddoo, duula aayyolee, duula Oromoo guutuu waan ta'eef Oromoon guutuu as keessa jira. Isaan afaan cabsinaa kan jette qarreelleen harka 100% mirkaneessanii hojii galan. Amma cabsuu qofaadha. Hojii diiguudha. Waanti jira. Maaltu jira? Kareemni jechuudha abbaan keenya yoo akka murteessisu ka taa'e waa malee miti beeki. Waan kana keessa yoo gadi seenteetiin kan hubattu taate qarreen teennaa dubartoonni teennaa jechuudha haadhoon teennaa obbolaawwan teennaa kana dura yeroo baay'ee gaafii irratti dhiyeessaa turan abbaa keenya irratti. Nuti uummata bilginnaa kana nu keessa taa'anii waan hin taane poostii nurratti godhanii osoo ati obboleessi keenya Oromoota ajjeesan hin jedhaniitiin dadhabni humna keenya ol ta'e uummanni kun itti gannu dhiisaa itti gayyaana nuti irraa dalaga nuti afaan cabsa yeroo hedduu guni gaafii qarreeti ka qeerrootu iyyuu miti qarreen gaafii akkana kana yeroo dheeraa dhiyeessaa waan turaniif abbaan keenyas gamaa gamana laalee murteessee abbaan keenyas waa malee miti namni nama caalu abbaa jechuun waan guddaa beeki maaliif ijoollee kanas karaa irratti deeffadha gorsee dadhabe abbaan jala leeni baate ijoolleen akkamii ijoolleen takka takka jechuudha yoo gurri isaanii sheexaanni micciiru karaa abbaan jedhe dhiisanii karaa biraa qabatan karaa badii mataan qulfiidha. Kanaaf uummata mataa qulfii kana abbaan keenya gorsee waan dadhabe humna isaaniitti oola waan ta'e qarreen teenya immoo murtii kana karaa dhumaasitti gaafa deeman abbaan keenya jalaan nu jala utaalan. Kanaaf qarreen keenya yeroo hedduu irratti fudhataa turanis argaa turres manaaf hariyaa turan
hanga kophee dha'uu kana fa'aa turan viidiyoo akkasii yeroo hedduu ni qopheessinallee jenneetiin xiqqishoo jechuudha haala jireenya biyya kana keessa jiruun xiqqishoo walitti nu harkaa bu'e waan ta'eef kanaaf nuti gabaabamatti wanti nu qophii har'aa kana qabanneetiin boodaa kanatti keessumaa keenya wajjin isiniif dhufne guyyaa kaleetii fi qarqaarsa saba keenya qarqaaruurraa akka ka'ee fi akkasumatti abbaan keenya immoo murtii kana uummata bilkinnaa kanarratti akka fudhannu gubbarraa waan nuuf gadi ergameef jechuudha. Seepteembar 9/2020 jechuudha wanti kun karaa gaasifame akka biyya keenyatti biyya amma keessa jirru kanatti jechuudha. Kanaaf hojiirra oolchuuf immoo nuti qeerroon amma kaanee jirra. Qarrillee akkasumatti waan hundatti muratanii jiranii. Kanaaf istiidiyoon amma itti argame akkatti bareedee jiru taasisee heeyyamsifannee itti dalagaa jiru jechuudha. OTN Tuubiidha jechuudha. Kanaaf OTN Tuubii seentanii sabiskiraayib akka gootan like share isin biraa isin eeggataa jechuudha. Ilmi kunis ilma Oromootii jabeessuu qabdanii ilma baay'ee jechuudha yeroo irratti nama hojjetudha. Kanaaf diraamaa garaagaraatii fi waan hedduu qabateetiin isin bira jira jechuudha. Kanaaf isin jechuudha OTN Tuubii jechuudha akka bira jiraattan filannoo keessan akka ta'u abdiin qaba. Keessumaa keessa jechuudha nagaatti isinitti dhaabee innis son galateeffatiin biran taruu OTN Tuubiis ta'ee Kush 5 shows ta'ee miidiyaaleen Oromoo kan biyya kana keessa jiraataniif kan biyyoota biraa keessa jiraatanis dirqama Oromummaa waan ba'aniif qoosaa diraamaa walaloo adda addaa sirna siyaasaa gaafiif deebii Politika uummanni Oromoo keessa jiruuf keessattuu dhugaa uummata Oromoof waan Oromoodhaaf ta'u yeroo baay'ee waan deddeebisanii iddoo kan istiidiyoo isaanii kanatti nu affeeranii maqaa uummata Oromoo bal'aatiin galatoomaa ammaasis horaa bulaa guddadhaa dagaagaa jedhanii irraan deddeebisee daawwattoonni keenya gamanumaan miidiyaalee keessan kan jiran ijoollee lafaa dhufaa dhugaa uummata Oromoodhaan lallaban dubbatan ibsan agarsiisan hanga humna isaaniitti tattaafatan share gochuun like gochuun subscribe gochuun jajjabeessa hamilee itti godhaa gargaaraan isin jira. Tarmandoo tasirra waan jechuun barbaade keessaa tokko immoo gaafa tokko Teedii Afrootu sirba yabbaa dammoo qajiru tokko baasee ture irraa buufna jedhamee ture dinquu bilisummaadha asiin dura warri naftiin akka gurmaa'inaatti godha irraa buusee ture dhaqaati irraa buusaa jennaan asii deemanii dhaqanii like subscribe godhaniif garuu weellisaan Oromoodhaan miiliyoona 2 kaseen takkaan qabdu Oromoo daawwanne dabne dhaqaati irraa buusaa riipoortii godhaa jennaan subscribe like godhaniifi nutti ol baasa mataarratti garuu kan ijoollee Oromoodhaa kana finnee share yoo goonu Oromoon ijaan gubbaarratti viidiyoo kwalitii yoo FB itti maxxansite gubbaarra yoo gadhoofte achumarratti ilaalan ta'e daawwatee bira ba'a gama YouTube keessan fiddee yoo maxxansaniif sharing godhan liking godhan sirriidhaan itti Oromoo kana wal jajjabeessu nurra jira ijoolleen waan kana hojjetanii yoo argatan hawaasa keenya cinaa dhaabbatu ummata Oromoo gargaaru isaan qeerroo keessaa qeerroon tokko isaanuma kabiraan jiru qeerroon kanuma Oromoonis wal gargaaru jechuun wal utubuu jechuun fuulduratti wal tankaaffachiisu jechuun hamma dandeenyuun beekumsaan haa ta'u qoodii saniin haa ta'u jaallachuu saniin haa ta'u wal cinaa dhaabbachuun hanguma dandeenyuun hanguma beeknuun haa wal guddisnu istiidiyoon kunis istiidiyoo galataa istiidiyoo uummata Oromoo bal'aa biyya keessaaf alaa kamiyyuu kan kallattiin nuuf haa ta'u jedha hangama kootiin gamanumaan nagaatti galatoomaa maqaa uummata Oromoo bal'aatii siin jedha. Okay, galatoomii xaayir keenya waamichi kiyya kabajjii asitti argamu keetiif hedduu si galateeffadha. Maqaa chaayinaala kiyyaa fi maqaa uummata Oromootiin galata qabda sin jecha. Yaaduma xaayiriyyaa irratti jechuudha nuti jechuudha ijoolleen Oromoo yeroo hedduu subscribe waliin godhu like share waan akkana kana baay'isee nu hir'ata jechuudha. Maaliif nama tokko yoo subscribe gooteef maallaqa hin kabaltu yoo koomenti barreessiteef uummata akkana qoon qabu jajjabeessuudha nama sana irraa jechuudha. Sammalees waa hedduu bira dhaabbachuu dandeessa. Ijoollee YouTuber dalagan jechuudha warri YouTuber dalagan hedduun isaanii qofaa miti gargaaraa jiran. Saba isaa bira dhaabbatan nama rakkatee ni gargaaran yaada uummataaf ni taata sagalee ni taata. Kanaaf warri fayyadamnes fayyadamaati banadhaati itti fayyadama. Isin ijoollee Oromoo eenyu gadiidha. Ijoolleen saba kaanii jechuudha. Hedduun isaanii waan kanaan hedduu wal gargaaran guruupii qabanii sheer waliif godhanii baay'ee wal bira dhaabbatan jechuudha. An dubbii isinitti dheeressuun barbaadu Oromoo isin yaa bariitu wal gargaaraa wal bira dhaabadha. Namni tokko yoo qabaatee jedhee isiniif ta'a saba keessan gargaara. Namni tokko yoo baratee jedhee saba hin baratin barsiisa. Kanaaf dubbii isinitti hin baay'isu. Kanaafiyyuu viidiyoo kaleessa abbaan kennaa yoggaa inni murtii dabarsu san isa san isin affeeraa asumaan kara viidiyoo ijaatti.
diraama abbaa lataa tokko na yaadachiisa. Adaanan barree ka jedhu tokko. Warroonni bilisiginnaa deeggartu magaalaa sanaa keessa teetteef yoo wanni biraa jira. Tokkummaa keetiin mirkaneessa. Yoo wanni biraa jira. Yoo bilisiginnaan magaalaa Yaman sanaa keessatti nu sodaachiftii namni jedhu jira. Jaran wal sabuu taati malee ana isinirraa masuula daaraa godha. Namni bilisiginnaan nu sodaachiftii jedhu yoo jira. Oromoo biyya dhumaadhaa beenamni wanni sodaatanii jiru Yamanii keessa waliin jira. Irra deebi'a, irra deddeebi'a. Namni isin sodaachisu jiraannaan ana isinirraa masuula daaraa godha. Galatoomaa fayyadaa isin jaalladha. Hamilee, hamilee. Iyyaa doddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate.